Ana dhufu baga nagaan dhuftanii eebba kitaabaa kunooti wal geessanii seenaa baruu dhuftaan quuqama lammiif baatanii kunoo agartanii gootummaa kaleessaa bitaadhaa dubbisaa kitaaba keessanii seenaa gootaa jennaan garaa nama meessaa gootummaadha jennaan waan raajii dhabdeessaa kitaaba kana keessa waan baay'een dhageessaa gootummaa daddaa baay'ee qaba of keessa banaa ilaalaa hundi obbolaati bitadhaa dubbisaa kitaaba keessanii egaa warri dubbiftan baga milkooftanii agartan gootummaa shanan gibee keessa kunuu agartanii waraqaa tarreessaa kana boodamee maal walirra keessa dhiisii wal kabajii tokkummaaf si malaa wal jaalannaan milkoofna abbarraa fullaa alhamdulillahi kunuu gammaddanii egaa akka jennu warra barreesseeni warra kana bocee warra barreesseeni dagaagii dheeradhu umurii bal'adhu jechuu si eebbifnaa obbolaa ekwaanii nabaanii jaafi galatoomii galanni ilma namaa badduudha silaan beekanii galanni kan rabbii jaalusaan shakkini jabaadhuutti fufii waan afees barreessi kunuu nu dhiyeessi nu sirkaa kee bal'aa inshaallah milkoo humna tokkummaa qabaannaanii